bultii waggaa haaraa Itoophiyaati. Kanneen ayyaaneffattan maraan bagatteen isin ga'e. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Komishinni mirga namaa Itoophiyaaf tokkummaa mootummoota haala mirga namaa Tigraay keessaa irratti bayii qorannaa geggeessan dhiyeessuuf jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Ayyaana waggaa haaraa laalchisuudhaan qophii qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Jimaata yeroo maraka dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Oduuf gara Bafaqaadoottan isin dabarsa. Ashama akka mooltan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga dhala namoomaa fi Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessatti garee lammaniin sarbiinsa mirga namoomaa fi cabiinsa seera baqattootaa irratti raawwatame irratti qorannoo waloo isa dirree keessatti taasisanii raawwachuu isaanii ibsanii gabaasni guutuun 3/1/2021 akka xumuramee dhiyaatu ibsaniiru. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa dabalata qabdi. Caamsaa 16 hagayya 20 waggaa kanaa gareen qorannaa tokko Maqalee, Wuqroo, Saamree, Alammaaxaa, Booraa, Maayicaw, Daanshaa, Maayikaadiraa, Humaraa, Gondariif Baahirdaar akkasumas Finfinnee keessatti qorannaa geggeessee jira. Gareen kun gaaffiif deebii namoota miidhaan irra ga'e aangawoota naannoof biyyoolessaa, dhaabolee hawaasa siivilii, waaltaalee amantii, aangawoota oguma fayyaaf murtii haqaa akkasumas dhaabolee gargaarsaa Tigraay keessa sosso'an waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Gareen kun itti dabaluudhaan galmeelee, viidiyoowwan, suuraaleef ragaalee kabiroo xiinxalee jira. Gareen kun sababa haala nageenyaa hatattamaan jijjiiramurraan kan ka'e hojii isaa bakka tokko tokkotti hojjechuu dadhabus namoota miidhaan irra ga'eef naannolee akkasiirraa godaanan dubbisee jira. Komishiinarittiin olaantuun dhimmoota mirga namaa tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet wixata fulbaana 13/2021 gumii mirga namaa Jeenevaatti geggeessamu irratti haala mirga namaa Tigraay keessaa fooyya'ina argame ilaalchisuun ibsa kennuuf jiru. Ibsi isaanii sunis marii cimaaf haasaa komishiina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef haasaa kanneen biroo of keessatti haammata. Haala nageenyaaf loojistikaan murteessan hedduun jiraatanis gareen keenya haala mirga namaa Tigraay keessaa laalchisee qorannaa cimaaf walabaa geggeessuu danda'eera. Kan nuti galmeessineef kanneen miidhaan irra ga'eef itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan illee gumaachee jira jedhan Baachelet. Daani'eel Baqqaleetti dabaluudhaan gareen qorannaa gamtaan hojjete kun waliigaltee irra ga'e mala hojiif akkaataa karoora odeeffannoo argameen hojiisaa hojjetee jedhan. Yeroo mara qajeelfama miidhaa hin dhaqqabsiifne walaba, haqa, ifaa, qabatamaa, iccitiinsaa eegame, kabajaa qabuuf ragaa irratti hundaa'eef kan namoota miidhaan irra ga'e walakkeessa godhateedha jedhan Daani'eel. Gareen kun yeroo ammaa odeeffannoo walitti qabame mara xiinxalaa jira. Gabaasi xumuraa kan bayii qorannaa of keessaa qabu kadhumaaf yaada dabalataa dhiyeessu 3/1/2021 dhiyaachuuf jira. Dhalattoonni naannoo Tigraay biyyoota adda addaa keessa jiraatanii guyyaa dheengaddaa fuullee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira ba'uudhaan mootummaa Itoophiyaa fi Tarkii yommuu balaaleffatan mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo akka gargaarsa dabalataa Tigraayiif taasisu gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti kutaa afaan Tigraay irraa Batiree Silxaan hiriiricha hordofuudhaan gabaaseera. Akka gabaasichi jedhetti hiriirtonni Tigraay keessa beela namaan uumametu jira. Gargaarsa malee boombii hin darbatinaa. Dhaadannoo jedhu qabatanii waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa ba'u tajaajilli baankii fi tajaajilli bu'uuraa adda addaa akka deebi'ee hojjetu akkasumas waliigalteen dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka taasifamu gaafataniiru. Karaa biraatiin gargaarsa namoomaa gara Tigraayitti geessuudhaaf akkaataa hojii gufuu ta'anii turanii fooyyessuu isaa mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa kan ibse yommuu ta'u itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillenee Suyyum gargaarsa gara Tigraayitti ergamaa jiru kan gufachiisaa jiru adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka ta'e himaniiru. Kan ilaalamuu qabu Hiwaati gargaarsa namoomaa saamaa jiraachuu isaa kallattii ragaa dhaabbileen gargaarsaa idilee addunyaa bahaa jiranuutiin jedhan. Itti fufuudhaanis kan himuu danda'u waa'ee saamichaa Hiwaatiin raawwatamaa jiruuti. Dhiyeenya kana jiraattonni Tigraay akka loltoota Hiwaatii fi warreen mootummaan shororkeessummaatti ramadee fi galaa akka qopheessanu taasifamaa akka ture yommuu televizyiinii Tigraay irratti darbu argineerra. Gabaasonni bahaa jiranuu fi wawwaannaan garicharraa dhaga'amaa jiru waan walfaallessuudhaa jedhanii Biillenee Suyyum. Hiriirri dhalattoota Tigraay kun Yuunaayitid Isteetsiin alatti biyya Kaanaadaa, magaalota Awurooppaa, Israa'elii fi Awustiraaliyaa keessatti taasifamuun isaa gabaasameera.
Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS jedhamee beekamu fonqolcha pireezidaant Alfaa Koondee irratti raawwatameen kan ka'e biyya Giinii miseensummaa irraa ugguruu isaa beeksiseera. Miseensonni garee ECOWAS biyyoottan 15 erga walgayii addaa roobii darbe taasisanii booda biyyi Giinii miseensummaa irraa ugguramuu ishee ministeerri dhimma alaa Burkiina Faasoo Alfaa Baarii himaniiru. Hoggantoonni ECOWAS walgayii isaanii booddee ibsa baasaniin warreen fonqolchuu aangoo taasisanii atattamaan pireezidaantii Koondee gadhiisanii akka heerri biyyattii bakka isaatti deebi'u gaafataniiru. Koree dubbii jaarsummaadhaan hiikus gara Giiniitti akka ergu murteesseera ECOWAS. Gareen loltoota biyya Giinii Konoreel Maammadi Dubbooyootiin durfamu sanbata darbe erga fonqolchuu aangoo taasisee booda pireezidaantii biyyattii Alfaa Koondee hidhee asii pireezidaantii Naajeeriyaa Mahammaduu Buhaarii dabalatee hanga'oonni Afrikaa hedduun tarkaanficha mormaa jiran. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees aangoo mootummaatti deebi'uun garee Taalibaanii jihaadistoota Afrikaa warra garee Saahel keessa jiran jajjabeessuu danda'a jedhanii waan sodaa qabaniif humni nageenyaa naannoo sanaa akka jabaachuu qabu gaafataniiru. Barreessichi gaaffiif deebii taasisan keessatti wanti Afgaanistaan keessatti ta'e bu'iin qorqalbii inni uumee fi haalli lafa irra jiru na sodaachisaa jechuu isaanii ajaansi Firaansi Pireesii gabaaseera. Gareen shororkeessitootaa biyyoottan kutaa Sahal keessatti socho'aa jiru waan Afgaanistaan keessatti ta'een akka jajjabaachuu danda'u kan himani Antooniyo Guuterees biyyi Faransaay humnoottan waraanaa achii qabdu hir'isaa jiraachuu ishee fi biyyi Chaad immoo waraana ishee daangaa Burkiina Faasoo Maalii fi Niijerii irraa kaasuu akka karoora qabdu baruu isaanii himaniiru. Waraanni biyyoottan Afrikaa shananii inni garee jihaadistoota lolaa jiru kan Chaad, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijerii fi Burkiina Faasoo akka gargaarsa mootummoota gamtoomanii jalatti hammatamu yeroo baay'eedhaaf gaafachaa jiraachuu isaanii Guuterees dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin nagaan tura. Pireezidaantiin Somaaliyaaf muummichi ministeeraa biyyattii aangoo hoogganaa dhaaba basaasaa moggaasuuf du'a hojjetaa dhaaba tika nagaa haleellaa marsariitii to'atu ilaalchisuun wal falmaa jiran. Mohammad Hussein Rooblee torban kana hoogganaa dhaaba tika nagaa biyyaatiif naga eegumsaa Fahaad Faasiin ajjechaa sana ilaalchisuun qorannaa geggeessuu dhaban jechuudhaan aangoo irraa kaasanii jiran. Pireezidaantiin biyyattii immoo tarkaanfii kana mormuudhaan roobii dabre yaasiniin gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Mohammad Kaahiyee gabaasa Moqdishoo irraa erge jaallannee dhiyeessa. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo walgahii nageenya guutuu biyyaa kibxata darbe ka gaggeessan yoo ta'u aangoo nageenyaa ka sadarkaa olaanaatti namoota wal jijjiiranii jiran kan aangoo irraa kaafamanii turan daayirektarri dhimma basaasaa Fahaad Yaasiin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa gochuun kan muudan yoo ta'u qondaala tikaa kan kutaa Baanadrii duraanii Yaasiin Abdullaahi yeroof daayirektara dhaabbata tikaaf nageenyaa gochuun ramadan. Roobeel akka jedhanitti tarkaanfiin pireezidaant Farmaajoon fudhatan kun miseensa tikaa akka taate Ekraan Tahliil Faaraa ilaalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti haqa jiru danquudha. Faaraa eessa buuteen ishee baatii waxabajjii darbe keessa kadhabame yoo ta'u baatii kana jechuun fulbaana keessa du'uun ishee dhaabbata tikaan ibsamee jira. Garuu attamitti akka duute gadi fageenyaan kan ibsameen jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Haasan Mudaanee akka jedhanitti waajjira pireezidaantii fi muummicha ministeeraa gidduutti addaddummaa jabaan jiru dhaabbatoota kan mootummaa gidduu wal ta'iinsa jiru dadhabsaa jedhaniiru. hay'adihii kala duwanaa ee dowladda ay shaqaynayeen hadday noqon lahayd garsoorka hadduu noqon lahaa hadday noqon lahayd shaqadii ka socotay madaxtooyada hadday noqon lahayd laamaha amniga. Dhaabbatoota adda addaa kan akka mana murtii, waajjira pireezidaantummaa, waajjira nageenyaa kanneen irra hedduun isaanii Moqdishoo keessa ta'ee fi wal waraansa Al-Shabaab irratti gaggeeffamu qindeessan falmii deemaa jiruun miidhamu. Kana malees qindeessaa adeemsa filannoo ka ta'e waajjirri muummichi ministeeraa ilaalamuuf deema. Filannoo barcumoota mana maree paarlaamaa isa olaanuu hafan 19 akkasumas miseensota mana maree sagadi aanuu 275f deemsa filannoo Soomaaliyaa tirataa jiruun yeroo gabaabaa keessatti filannoon kun gaggeeffama jedhamee eegama. Garuu xiinxaltuu waa'ee nageenyaa ka ta'an Samiraa Ahmed dhaabbata Hiraal jedhamurraa akka dubbatanitti aangoota sadarkaa olaanaa lameen gidduutti addaddummaan uumame kun hojii dhaabbatoota nageenyaa kan Soomaaliyaa keessaa akkasumas michoota addunyaaf haala akkaan cimaa uumaa jedhaniiru.
markuu madaxweynaha ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu tallaabsaday horumar ballaaran. Deemsa filannoo qindeessuun hoogganuuf kan ramadaman muummichi ministeeraa haga ammaa haala gaariirra jiru garuu adda addummaa dhiyeenya kan waajjira isaanii fi kan pireezidaantii gidduutti dhalate nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu kan malu yoo ta'u deemsi filannoo qabatamaa ta'uu fi amantaa irraa qabaachuu irratti dhiibbaa fidaa jedhan. Kana malees jedhu dhageettii argachuu fi mootummaa ijaaruu kan ilaaleen uummata Somaaliyaa fi michoota addunyaa biratti seera qabeessa ta'uusaa miidha jedhan. Hoogganoonni mormituu kanneen kaadhimamtoota pireezidaantummaa ta'an muummicha ministeeraaf deeggarsa qaban ibsuun tarkaanfii pireezidaant Farmaajoon fudhataa jiran kun filannoo gaggeeffamuuf jiru duubatti harkisuufi jedhu. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana waggaa haaraatti gatiin lukkuu yookaan handaaqoo tokko giddugaleessatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2014tiin namoonni dubbisne kanneen gurguranis kanneen bitanis lukkuu, re'ee, hoolaaf qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii Aqaaqiif giddugala gabaa kuduraaf muduraa Haayilee Gaarman deemuun sochii gabaa ka daawwatte Tsahaay Daamxoo namoota dubbisuun ka gabaasta qabdi. Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha. As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf hin dhufe. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 faayi bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 bite kana differensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750tti bitaa jirra. Saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee gaan bittaa inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000tti waamu yoo humni kee danda'e bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta. Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde Beeteleemi. Beeteleemiin jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan. Garuu saba maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolisaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti. Hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii. Gabaa ayyaana san dhufee hoolota fidee hoolota manaa hin qabaa horsiisee akka barreen gaddaa tollaalu akka barreen gaddaatti muti gabaan baran ammoo baay'ee quuddas namedha gammachuudha. An barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee des namedha nama gammachisa barana gabaan tasgabbaadha quufadhaan. Aadde Azeeb Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru. Azeeb Takkaalli ይባላል. Azeeb Takkaalli jedhama. Re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000tti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara 2014tti magaalaa Amboottis akkasuma gatiin gabaa dabaluu dubbatu jiraattonni tokko tokko. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa gabaawwan irra deddeemee gaafachuun yaada jiraattota hanga tokko qindeesseera. Bara haaraa
Itoophiyaa borseen ilaalchisuun yaada isaan qaban kunoo. Obbo Dajaneen jedhama magaalaa Amboo kana keessa jiraadha. Haalli gabaa jireenyi garmalee qaala'aa barana. Hundisaa wanti gatiinsaa gadi bu'aan homtuu hin jiru. Gatiinsaa qaala'aa hundisaa kan akka qullubbii soo argite, kan akka lukkuu soo argite, kan akka hoolaallee, kan akka sangaallee yoo ta'e hundisaa gatiinsaa ol ka'a. Bara isa darbeera garmalee jecha. Lukkuun amma 800 hanga 700 waan akkasii. Ishee xiqqoo jiddu galeessaa hanga 500, 400 fi 50 waan akkasii. Lukkuun 550 nan bite akkasi. Maqaan koo Fiqirtaa Addaamuun jedhama. Kan bituufan ba'e hindaanqoo fi shunkurtii bituufan ba'e garuu gatiisaa baay'ee dabaleera. 800 jedhu gatiisaa. Haalli gabaa akkuma argamu kan nama gammachiisu miti. Waan hundumaa dabaleera. Waan hundumtuu shunkurtiirraa kaasee hanga hindaanqootti baay'ee dabaleera. Bara dhuftutti waan hundumaa otoo nu qannase jiruun keenyas haalli isaa gaarii miti. Otoo nu fayyeessanii gaarii. Ameen baga waliin nu ga'e maqaan koo Gammachiisin jedhama. Jiraataa magaalaa Amboorraa bara 2013 keessatti haalli jiru haala gaariidha garuu xiqqoo rakkoon jiru dhimma dinagdee wal qabatee qaaleensi jireenyaas rakkoon jira. Kana sirriitti mootummaan illee irratti hojjechuu qaba. Amma immoo magaalli keenya misooma argachaa jira waan ta'eef yoo bara 2013 keessatti kana caalatti misoomni babal'ate waan jira. Akka immoo rakkootti dhimmi nageenyaallee rakkoo guddaa jira jechuudha akkuma waliigalaatti. Kanaaf kanarratti immoo mootummaanis irratti hojjechuu qaba. Biyyi keenyas nageenya akka argattu gochuun gahee hawaasaati. Ani Yaalamuu Zargaanaan jedhama jiraata magaalaa Ambooti. Haalli hoolaa gabaa irratti hin oolte hoolaa guddaan hanga 5,500 deema. Jiddu galeessi immoo hanga 3,000, 3,500 hanga 4,000 deema. Kanaaf haalli gabaa jiddu galeessaa dhumaa jiru fooyya'aadha. Gara wuddiidha gara wuddiitti deemee jira. Barana baay'ee dabalee jira. Koronaa faana wal qabatee jira. Namni gara gabaa fi gara ayyaanaatiif sosochii taasisaa jira malee of eeggannoon baay'ee amma waan jiru natti fakkaata. Maqaan koo Zaritu Sheetu haalli gabaa waan hundumaa beessa. Xinnoo shunkurtii bichaatti dabalanii warri sooressa. 45 galchanii ani kiloo 2 bite akka humna kooti ayyaanaaf hindaanqoof lukkuu malee maal qabna 550 hawwii gaarii kan hin qabu mucaan koo bicha nagaan naa dhufu wattaadara Gondar jira akka nagaan naa galu. Maqaan koo Takiluu Miratuu jedhama. 2013 akkuma beekamu akkuma naannoo keenya irraa kaasee hanga biyyattiitti jeequmsi jiraachaa turuusaa beekamaadha. Jeequmsaan furmaanni dhufuu waan hin dandeenyeef akka jaarraa 21ffaatti yoo yaadne namoonni hubannoo dhabuurraan waan baay'ee waan taane keessa galanii jiru. Hambira jeequmsarraan darbee haalli jireenyaa namoota baay'ee gadi bu'aadha. Namni kan hojjetee argatuu fi kan inni ittiin baasu wal madaaluu hin dandeenye. Kanaaf hiyyeessi biyya keenyaa harka caalu waan ta'eef namni nyaatee buluu qaba. Namni nyaatee buluudhaaf nageenyis jiraachuu qaba. Kanaaf furmaata akka barbaadu mootummaan itti yaaduu qaba. 2014 immoo isa kanarraan faallaa ta'ee bara nageenyaa, bara badhaadhinaa, bara namoonni itti hojjetan itti milkaa'anii, baratan itti milkaa'an, namni nagaadhaan bahee galuu kan danda'u ta'uu kan qabudha jenneetu amanna. Bara eebbaa bara badhaadhinaa kan ta'u abdiin qabaa. Galatoomachuu mala. Dabareen jedhama. 2013 keessa nuuroon nu rakkisee baay'ee rakkanneerra ijoollee keenya guddifachuu gabaa dhaqnee waa bituu dadhabneerra akkatti amma immoo manni barumsaa innaa ga'u kana waan ittiin galmeeffannu iyyuu dhabneerra mana kiraa dadhabneerra waan hunda wanti nuti har'a nuuroon baheessa jennee itti hassaabnoomtu hin jiru. Nuti amma fakkeenyaaf daa'ima keenya maal goone barsiifanna jennee taasifamna mana barumsaa kan dhaqee fudhatee galu jira galmeeffachuu dadhabee. Sila kanaatiifuu nuti immoo 2014 keessa nageenyoo dhufe fudhanneetu ishii jennee bulla. Nuuroon kan waddade kun yoo nuun jijjiiramee mangistii nagaa nuu ta'ee biyyi nagaa nuu ta'ee ijoollee keenya barsiifannee akkuma jennu kanas immoo warri dadhabne kun dhaqnee galmeeffannee lifoon keenya bitannee akkuma durii sana barsiifanne nan jaaladhaan jedha. Ani jiraadhu magaalaa Amboo gabaan ayyaanaa lukkuun baay'ee gatii shammiyaadha. Shii kana amma fakkeenyaaf birrii 500 nan bite kana 700 nan bite yeroo kaan odoo ta'ee gatiin lukkuu tokko birrii 400dha. Kanaafuu bara kana dabaleera jechuudha. Gatiin waan hundayyuu daddabalee jira waan ta'eef gatii sabaa mi'aa waan ta'eef fooyya'uu qabaa waan jiruuf. Kiyya bilisummaa lachisaa jedhama. Akkuma 2013 keessatti rakkinoonni hedduunis turaniiru. Wantoonni hojjetamanis yoo jiraatan rakkinoota hedduu jechuun chaalenjii baay'ee nu qunnamee jira.
Kanaaf fakkeenyaaf jechaadha akka biyya keenyatti haala rakkoon nageenyaa wal qabatee rakkinni hedduun tureera. Rakkinoota babal'aa haala siyaasa biyya keenyaas wal qabatee haala koronaas wal qabatee haala uumamaa yookaan haala jijjiirama qilleensa adda addaa hojii wal qabatee rakkoon tureera jechaadha. 2014 kana keessatti tokko rakkina wajji jiru kana fuudhaaf mootummaas irratti hojjechuu qaba, uummanni irratti hojjechuu qaba jedha. Akkuma waliigalaatti rakkoon hojii dhabdummaa yookaan immoo barattoonni baay'een eebbifamanii hojiitti galuu irratti baay'een isaanii bakka haaluma rakkoo adda addaa keessa jiru jecha yaanaan dabalatee jechaadha. Kanaatiif gara fuulduraatti yoo danda'ame ta'ee mootummaan illee furmaatatti kenne kan hin jedhu hojii dhabdummaan baay'ee waan bal'ateeruuf barattoota kana akkamittiin haala mijeessee gama liqiitti isaa ta'u gama hojii carraa hojii jirutti fayyadame gara hojiitti ta'uu gashee jedhu. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii labataati. Qindeessee anansinii dhiheessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Waan oggaa 20 boruu gaafa fulbaana 11 yookaan immoo 9/11 Niiwuork keessatti ta'e ijoolleen bara san dhalatanii fi oggas daa'ima xinnoo ta'an waan yaadatan hin qaban. Garuu immoo magaala miidhaa haleella sun geechiserraa damdamattu keessatti guddatan. Dargaggoota fi labata Niiwuorkiif 9/11 hiika akkamii qaba? Gabaastuun VOA Tiinaa Tern warra dubbiste keessaa Noah Rodriguez oggas daa'ima waggaa 2 ta'us 9/11 akka guyyaa addunyaan itti adooddee dhaabbatteetti yaadata. Gaafa gamoowwan lakkuu Niiwuork keessa boba'anii namni hunduu laalatii ture. Sun bakka guddaa qaba. Humni namaa hookanis immoo qaama tokkoo xinnoo akka ta'e agarsiisa. Sun hundi in irraanfatama jedheessa. In yaaduu jedhe Noaan. Amma guddatee barataa yuunivarsiitiiti. Ogummaa fayyaa barachaa jira. Jeequmsa siyaasaa waggoota 4 darban Yuunaayitid Isteets keessatti mul'atan keessa darbuun amma immoo haala vaayirasiin koronaa uume wajjiniin wal bira qabee waggaa laalu 9/11 isaaf taateewwan hammaataa biyya isaa qunnaman keessaa tokko ta'uusaa ibsa. 9/11 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetimes. 9/11 wantoota bara jireenya keenyaa nu qunnaman hedduu keessaa akka tokkootti ilaala jedhe Noaan. And I don't think that's going to be forgotten as much. Haleellaan fulbaana 11 waltajjii daldalaa Niiwuork irratti geggeeffame sun magaalattii guutummaan guututti jijjiireera. Yeroo yaadannoon waggaa 20ffaa dhihaatee jiru kanatti garuu warra bara san daa'ima turan akkasumas immoo ergasii dhalatan biratti akkaataan itti guyyicha laalan wal makaadha. Most kids, they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing as living through it. Ijoollee baay'een akka yaadatti waan dhaqqabe san in yaadatan natti fakkaata. Waan gaddisiisa ta'uusaas in galaaf. Waan san ofii keessa darbuudhaan garuu adda. Anjettu immoo Saaraa Malik shamarree waggaa 16ti. Ishiidhaaf taateen 9/11 seenaa abbaa ishii gamoowwan Niiwuork lakkuu haleellaman san keessa hojjechaa turerraa dhageeche. Seenaan akkanaa immoo baay'eedha. Muuziyeemii yaadannoo 9/11 irraa Joon Maaster Pooloo dhaloota haaraa kanaaf haalli ture itti dhagahamuu waan danda'u namoota haleella sanirraa oolan irraa hoo dhagahanii jetti. I just think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. I mean, when I tell them what I saw, what I experienced, what I smelled. Baay'een isaanii hin beekan jedhee yaada. Dhimma hin qaban jechuu kiyyaa miti inuma hin beekne. Waanan oggas arge yeroon itti himu. Waanan keessa darbe, waanan ija kiyyaan arge, waan natti urgaa'e yeroon itti himu jechuudhaan haala ture keessa warra darbee fi dandamateerraa dhagahuun dhaloota haaraadhaaf akka barbaachisu tarreessiti hojjettuun miuziyeemii yaadannoo 9/11 Joon. Savaanaa Deevii immoo amma waggaa 17. Guyyaan 9/11 ishiidhaaf seenaa dhuunfati. Waggaa xiyyaaronni sun gamoowwan lakkuu Niiwuork keessa dhahansanitti haati Savaanaa achi keessa jiraachuu qabdi ture hojiidhaaf. Haatiyya odoo dhaqxee jiraattee har'a as hin jiru ture jetti Savaanaan. Qarqara magaala Niiwuork bakka ijoollee baay'een sababa haleella saniitiin warra ofii malee itti guddatan keessatti guddachuun Savaanaa irratti illee dhiibbaa qabaateera. Waan san irratti barreessites dhiheenya kana barumsa seenatiif mana barumsaatti dhiheessu ishii ibsite Savaanaan.
I feel like it should never be forgotten, and the new generations that are coming in should learn about it as it is a part of our history. Irraanfatamuu akka hin qabne natti dhaga'ama. Dhaloonni haaraan barachuu qaba. Kun qabiyyee seena keenya keessaa tokko jechuudhaan Savaanan dhaabbatoota tola ooltotaafillee maallaqa guuruu irratti akka hirmaattu ibsiti. I hope it opens other people's eyes to how your life can really be taken in a second and you really appreciate every moment you have. Lubbuun kee akkamitti sekondii muraasa keessatti fudhatamuu akka danda'u. Kanaafis yeroo addunyaa kanarratti qabdu galateeffachuu baruu irratti namoota baay'ee barsiisaa ija bana jedheen yaadasii jetti. Yeroo United States sirna yaadannoo guyyaa haleellaa fulbaana 11 9/11 yaadachuudhaaf qophooftu kanatti dhaloonni haaraan guyyichi 9/11 isaaniif maal akka ta'e hiikaa ofii itti kennaa jiran. America is burning in a lot of different ways. Like, I don't know why people have been so focused on this in the grand scheme of things. Ameerikaan bifa adda addaatiin karaa gariin boba'aati jirti. Akka waliigalaatti namoonni maaliif kanarratti akka xiyyeeffatan hin beeku. Kanaan jedhe bara haleellaan 9/11 dhaqqabee daa'ima waggaa 2 turee fi amma barataa yuunivarsiitiin ta'e Noaadha. Guyyaan sirna yaadannoo 9/11 kabajamuudha. Guyyoonni muraasni yeroo hafanitti eenyummaan namoota haleellaa saniin lubbuun isaanii darbee lamaa haaraan beekamuun ibsameera. Ibsi itti gaafatamtuun laaboraatoorii forensikii New York baastee akka agarsiisutti laaboraatooriin dhaabbatichaa meeshaa DNA haaraa New Generation jedhamu fayyadamuudhaan nama 1646 akkasumas nama 1647 eddugala gabaa addunyaa magaalattii World Trade Center jedhamu keessatti haleella saniin lubbuun isaanii darbee beekamuun danda'ameera. Haleella fulbaana 11 bara 2001 Alqaayidaan magaalaa New York keessatti geechiseen namoota 2753tu lubbuu isaanii dhabe. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa sagantaa biraatiin walitti deebina.